Yesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqa irraa ilmis namni tokko illees kana hin beekan. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufe ilma namaattis akkasuma ta'a. Bara sana bishaan badiisaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan. Isaan hamma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufe ilma namaattis akkasuma ta'a. Gaafas namoonni lama lafa qotiisaatti in argamu. Inni tokko in fudhatama, inni kaan immoo in dhiifama. Dubartoonni lama dhagaa daakuutti in daaku. Isheen tokko in fudhatamti, isheen kaan immoo in dhiifamti. Kanaafis Gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektan dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessaa yeroo hattuun itti dhuftu utuu beekee in dammaqa, mana isaas hin qochisiisu ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'aa. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatinitti in dhufa jedhe.